Shabeellee Oroon maalirratti Abubakar hidhuu danda'a? Shugguxii qabnaa, meeshaa qabnaa dhaabichitti. Namni hangas dhaben jiru. Asaantii Wood fi Shabeelleen maalirra wal homachuu danda'an? Balloo show mataanaa bulu. Abubakar jala lafee baase. Wanni asirra nu dhiyeesse duraan teenyee laalaa turre walitti haram deemtii dubbiin tun. Dubbii jabaatteetu asirra nu baase. Dubbii abbaa ilmoo biraa qabanii hidhaniitu asirra nu baase. Abu Shanab as bee jira Birraa Oro TV'n waa hundaa'u jala deemeetiti goda seenee isinii as baasa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا خينيا خماتي خينيا تاتن ماتي خينيا تاتن لايكي في شيرين ورقارا خماتين تهين ماتي خينيا تو هندقتنا شابيلي أورون مال رتي أبو بكر هدو دندي شابيلي أورون وان قلت آخي سيرا أمني جارسا جارتي سعادة في أبو بكر جارسا جارتي شابيلين بكا خانا خيسا مال موني سجلتيو بلو نس نغاساتي نما هدامي أبا إلمو ديمي جلا باسو راف إما نموما غوتو قبا باسي واني باسيف شابيلين هدته توري نما إساب خانا باسو لالجيتي سعادة وجولته هديتو نمجانا أبو بكر تاون كبهن عرب بيجنما خيسو لينجران نمني أسي جروب به ودادتشو مال تنافيده بيجنما خيست سلان المينما والجرجاري سبوم مادان والجلدي مو كبينان والرب بهاجر نمني مال رته ونخن شبيلي أبو بكري بلو سعادة في أبو بكر جارسا جارتي ده مالي إسين هو سعادة أني يو جارتي تاني نين نو جنجراتو جتة مجاهد دده شبيل ليو جولتاتي أبو بكر ونكون إراني بردي إراني فكاتي جارسا سيتي شبيل لينو أنسان قلشين كيسا سعادة وجولته مال إما خمتو تجراف خاران تنا ديمي تشودا أبو بكر هدو برا أورو تيفي نره أبو شنف إسنيف قبه أبو شنف مالو ما خولتي سنفيده هكاران ديبنو واني برا أورو تيفي قدامنف باقا جلا وان تكا جلجلچنه أبا هكا مريفي أبا چبو خنورافي هكا رانديب نرابروس شابيلي واني بك خنا خيسا قل چنجرو جاسا جارتي ولكا ونمان سينوف هنجرتو دندهو ولتي أرارسو ددي آدياني تولي آدي ولتي أرارسو ربين كينيا سكز جارتا جارسا جارتي ilmoo abbaarraa hidhanii wanni kanaa kun mush mahaqul waan ajaa'ibaati khaaqa qabus akka kannaaf khayakka qabus yakka kannaaf ifiif fi barbaaddatan Abu Shanab maal rattoo dandee himaa shabeellee ol baatee nama mucaa kana gabbaase wallaalleettee haddaduudhaas hin qabdu turte سلا الرسول جاهنين بدي إساني جد اللالون سرّا إيجا مطوري مالي إما جار ساجارتي ولدتي آرني دنتا متا إساني تفخاني دو سنتي شبيل لهدون وان سرّان إما جار ساجارتي ولو لني فخاني دو سنتي أبو بكر هدون سرّان إيجا مطوري
ati ilma dhiiraati wannummaan kana jidduu si galche hin jiru silaarra tola yaaduu qabda malee badii yaaduun qabdu shabeellee haqa siimna birraa horoo tiiviin haqa irraan deebi'u asii shugguxii qabnaa meesha wanni kanaa hin daleedu wanni kanaa hin daleedu arra asaantii hudii fi ati maaltu walitti isin fide himaa dandeessan jidduu seenaatitii dada yaadaan nama kana akkatti waliif fayyiftan mala dhawaa malee nama lamaa wallola jidduu seentanii abbaa manaa irraa hidhuun kuni waan hin fakkaanne jechuudha. Zakkoo rabbi gargaare yookiin balloo rabbi gargaare baase jala deeme baase arra dhimmi asirra na baase Sa'aadaa fi Abubakar jidduu seenuudhaan shabeelleen Abubakar hidhuu waan irraa eeggamaa miti kun nuti wanni tatteenyee ilaalu jirruuf waliin ilaalu jirru duraan eegu jirru dubbiin tun karam deemtii dubbii taa'anii nama eessanii miti hordoftoota keenya dhageessanii kuni waan ajaa'ibaati maarratti Abubakar hidhamuu hinde wanni shabeelleen jidduu seeneef maal yoo ka'ettan taate shabeelleen mumkin dhimma mataa isaatu as keessa jira akka yaada xiyyaatti kun akka yaada xiyyaa dhimma mataatu isaatu as keessa jira maal jidduu arkata kan jettu waan kanarratti irra kan as baase birraa ooroo wanni irra kanarra haasofse bikka kanee duudhaa dhimma jaarsaa jaartii duudhaa maal arkataadha ammaan maal arkata shabeelleen as keessaa jaarsaa jaartii walitti aare kana keessaa jaarsa biraa hidhee isii wajji wal ta'ee jaarsa biraa hidhu maaltu as keessa jiraaf waan irraan eeggamne ture jechuudha. Balloon baase rabbi baga nagaan baase Abubakariis. Shabeellee waan kana arraan tana yoo dandee walitti fayyisuu qaba malee shabeelleen nama yaadu jennee malee nama hidhuu miti akkatti beenuti shabeelleen nama kabajaa qabu nama tole yaadu nama wallole walitti araarsu beena shabeellee orroo duraan akkasi beena ture sa dubbiin karuma deemtuu nu dhibdeeti asirra nu baafte jechuudha nutis waan karraa nu haasofsiifte kun waan ta'uu qabu miti shabeellee haqa siimna dhimmi biraa dhimmi jaarsaa jaartii dhimma biraa taate aadiidha san nuuf ibsuu dandeessa asirra baatee dhimma biraatii fi an aaraan itti qabaa Abubakar jettee asirra nu baatee himuu dandeessa waan amma duraa taasisan hunda naqaagan san as baatee nuuf himuu dandeessa wanni Abubakar irratti hiite as baatee hordoftoota irratti as baatee waan shabeellee hiiteef dhimma bikka kana keessaa qabdu himu baannaan birraa oroo abishanaaf ni jira jechuudha baaqaa callaa waan nuti waa gingilchuudhaaf khasra taa'u jiru kamtu badi jira kamtu tola jira Abubakaroo asirra beenuuf ibsuu qaba waan irratti hidhameef ni beekannis sababa kanaatiif needha je'ee ol bahee nuuf ibsuu qaba hordoftootaaf ibsuu qaba maali yonni kanaan dhufe balloon bikka kana keessa musliyaadi mucaa balloo fi Abubakar waliin dalagan balloon akkatti bikka dalaganiif mudiiroo isaaniitti himee Abubakar kanatti hidhamee jala deemee baasuu galatoomeennan zakkoo galatoome irraa buruus baafte Abubakar mee shabeelleen gaa nama isa baasuun laalaa ji'eeti keessa hidhee waa inni fidus ni laalla waa inni qabus ammaa baasu Abu Shanab shabeellee dhaaphu dubbiirraa dhaaphu tola yaadu qabda malee ilma namaa kaan hidhaan eexee kaan wajji dhaabbattee rabbiin akkana hin jenne wannummaan ati bikka kana keessaa barbaaddu maali
waan sirraan eegamne waan hordoftoonni sirraan eeyne jechuun hundinuu bikka kana keessa deftee tolchuu qabda waan itti mucaa kana hiitees hordoftoota duratti as baatee himu qabda. Shabeellee siif himu jira dhageeffadhu nama biraatti miti. Dhimma mucaa kanas si geesse namatti si haase as bahiin wanni abbaa ilmoo hiitee ilmoo kophaa hambistuuf miciyyoon san hangam takka gabbadde mee oggoo abbaa isiin ba'utu abbaa isii ba'u ogguu kasii walitti qabamanii ta'an warri zakkoon faana ogguu baasan miciyyoon hangam takka gabbadde abba jiga fageenyaan maashaa Allah rabbi baaseef ammaasiis ati garuu ilmoo abbaa malee gootee kaate dhugoo walitti himna dhageeffadhu shabeellee waan sirraa barbaachisaati miti hordoftoota keenya dhimma kana jala buuneetiti tartiibaan waan deemaa jira waan ummata kana ol fide keessa gabbuunee barreetiti isiniif dhiyeessina hamma viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nageen nu jiraadha garuu shabeelleen waan itti hojii tana hojjete ibsuun dirqama isaati hordoftoota dura bahee yookaan namni qaceelchuu dhimma biraatiin seenee dhimmi biraatu waan akkanaan mandaleessisu ilmoo irraa abbaa hidhuu dhimmummaan ja'amuu hin jiru dhimmummaan ilmoo irraa abbaa nama hiisu hin jiru kana hordoftoota duratti as bahee kallattiin ibsuu danda'uutu irra jiraata hordoftoonni imma yaada seenaa jira abbaa ilmoo maarratti dhimee abbaan ilmoo bahe alhamdulillah garuu shabeelleen waan itti abbaan ilmoo hidhameef dhimma isa kanatti waan kanatti naqe hordoftoota duratti as bahee himu baannaan Abu Shanab Birraa Oro TV ni jira waa hundaan isin as ba'u ta'a hordoftoota kiyya hanga sagantaa biraa jala buunee isin dhiyeessinutti nageen nu jiraadha isinin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.